Wala dhaggeeffannu maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kabajamtoota maatii waaqayyo kan jaalatu isinis waaqayyoon kan jaalattan hundi keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabiyoo nageessanii amiin. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e maqaan waaqa keenyaa baraan gabaraatti kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishii dhiisuun kan nuuf hin danda'amne maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ergamootaa toloota waaqayyo hundumtiyyuu akka kabajaaf kennaa isaanitti akka waaqayyo isaan jaalatee isaan kabajetti kan galatoomaniif kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Ishee guyyaa irraa kana sagantaa kana fakkaatu kana raawwatee jira jechaadha. Egaa sagantaa kennaa akkasii kana akkasuma nyaataa dhugaatii iddoo kanatti nyaattan kanallee uffata qorraa amma uffattan kanallee kan isiniif kenne ijoollee warra biyya alaa jiran jechaadha. Ijoollee warra biyya alaa jirani waldaa ergamaa qulqulluu Rufaa'el kan jedhamuun kan walitti qabaman jechaadha. Biyya kana kan jiran otoo hin taane biyya ormaati kan isaan jiran biyya Arabaa, Beeruut, Kuweetii fi kanneen kana fakkaatan biyya garaagaraa biyya azaabotaa jiru jechaadha. Iddee sana ta'aniitiin akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasne yoo dubbisne maal jedha? Beeleen turee na nyaachistaniittu, dheebodheen turee na obaastaniittu, daareen turee daara natti uwwistaniittu jedhee wangeela keessatti akkuma barreeffamee jiru kana isaanis iddee sana ta'anii hiyyeessota biyya keenya naannoo keenya jiranitti uwwisna eebba waaqayyo irraa arganna jedhaniiti. Boru mootummaa waaqayyo keessatti gahee argachuudhaaf ijoollee warra biyya alaa jiran waldaa Rufaa'el ijaaramanii jiran kun isinirraa waan argatu otoo hin taane hiyyeessaa kennuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyoof liqeessuu jechuudha jedha abbootiin keenya. Hiyyeessaaf kennuu jechuun waaqayyoof liqeessuu jechaadha. Hiyyeessaaf gaafa waa kenninu isinirraa hiyyeessicharraa waa argatu otoo hin taane waaqayyo irraa waa argatu jechaadha. Namni hiyyeessaaf haa kennu jedha. Hiyyeessaaf haa kennu yoo dhabellee hiyyeessaaf haa gaddu jedha. Kanan taane taana namni hiyyeessa callisee laalee bidararu inni kan abaarame haa ta'udha. Wangeelatu jedha. Kanaaf hiyyeessa namni gadi qabuun barbaachisaa miti. Waan qabnu irraa biddeen tokko nyaanna yoo ta'e biddeen gimmaasha hiyyeessaaf kennuun barbaachisaadha. Kanaaf akkasuma ijoolleen biyya alaa jiran kun biyya alaa ta'aniif haala mijataaf hin mijanne keessa ta'aniif yookaan jireenyi isaanitti toleet yookaan jireenyi isaanitti otoo hin toliin haala isaan itti jiraatan hin beeknu jechaadha. Akka biyya ofii jiraatan miti jireenyi biyya ormaa baay'ee rakkisaadha. Iddee sana miindaa argatanirraa buusii walitti buusaniit fuuldura kana kan isaan gidduu kana eebba qabu. Eebba isaanii kanarratti viidiyoon kun nu haa dhufu. Hiyyeessa biyya keenyaa nu gargaara jedhanii maallaqa isaanii iddee kana nurratti akkaawuntii nurratti dhangalaasaniitiin kunoo iddee kanatti haala kanaa isin gargaaraa jirra jechaadha. Kanaaf walumaa galatti waan jechuu barbaade warri biyya alaa jiran kun nyaata dhugaatii iddee kanatti oolaa bitanii waan dhugan iddee kanatti kunoo bitanii uffata birdilibsii ammanaa kana gatii mi'aa kanaan bitanii haala kanaan kunoo isiniif kennanii jiru. Fuuldurattis immoo yoo waaqayyo isaan gargaara isaanis haa ta'u waldaan biraas haa ta'u isin gargaaruutii danda'u waan ta'eef ijoollee warra biyya alaa jiran kana nu eebbistu waaqayyo nagaan biyya keessanitti isin haa galchuu jedhaani. Waaqayyo qabeenya keessan hafe isiniif haa eebbisuudhaani. Isa kana fakkaata. Egaa walumaa galatti kaawwan isiniin jedhu warra guyyaa irraa kana nyaata kanas dhugaatii kanas uffata kanas kan isinii kenne warri amma isiniin jedhe waldaa ergamaa qulqulluu Rufaa'el kan mogga'anii jiran jechaadha. Waldaa waasaap irratti walitti qabamanii kan jiran karaa intarneetii isaantu isin gargaare jechaadha. Egaa waaqayyo hanga ammaatti nu eegee nutti isaatii kanaan kan nu ga'e maqaan waaqa keenyaa baraan gabaraatti kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u nagaan gala. That's